Hello everyone. Kun tutorial video koorsii General Psychology barattoota freshmaaniidhaaf qophaa'e chapter 1 part 3 dha jechuudha. Partii dhumaatiin walitti deebineerra. Part 3 kanaan immoo toopikiiwwan gurguddoo lama branches of psychology fi research methods in psychology kan jedhan kan wajjin ilaallu ta'a. So haga xumuraatti na faana turaan affeerraa kooti. Branches of psychology kana jalatti psychology is a broad field. There are many specialization under its umbrella. So psychology field yookaan discipline baay'ee bal'aa ta'e of jalatti immoo branchota hedduu of jalaa qabu yookaan specialization hedduu of jalaa qabudha. So achi keessaa jalqaba irratti kan argannu developmental psychology kan jedhudha jechuudha. Developmental psychology studies how people develop over time through the process of maturation and learning. Inni kun kan qo'atu namni tokko adeemsa keessa yookaan yeroodhaa yerootti akkamitti akka inni develop ta'aa guddachaa deemu. Innis through maturation guddinaan yookaan bilchinaa fi akkasuma immoo barnootaan jechuudha. So namni waa baay'ee barataa garaa hedduudhaan baratasiisoo barnootaa fi maturationiidhaan akkamitti through time develop ta'aa akka deemu kan qo'atudha. It studies age related changes through the lifespan. Jireenya keenya keessatti wantoota umurii keenya wajjin walitti hidhata qaban yookaan jijjiirama umurii keenya wajjin walitti hidhata qaban kan qo'atudha jechuudha. So aspects of development like physical, cognitive, social, namni tokko qaamaan akkamitti guddachaa deema, cognitive yookaan sammuudhaan, socially akkamitti akka develop ta'aa deemu kan qo'atudha jechuudha. So stages of development kan jennuun infancy, daa'imman baay'ee xixiqqoo ta'an jechuudha. Waggaa lama, babyhood, childhood, adolescence, adulthood and old age. So namni tokko daa'imummaa irraa kaasee adeemsota kana keessa darba jechuudha. So infancy, babyhood, childhood, adolescence, adulthood, old age inni kun akkuma umuriin keenya dabalaa deemu isteejiiwwan kana keessa darbaa kan deemnudha. So inni kan biraa developmental psychology attempts to examine the major developmental milestones that occur at different stage of development. So isaan kana examine godha jechuudha, ni qorata jechuudha. Inni stageota dhalli namaa keessa darbu like isaan amma armaan olitti ilaalle kana jechuudha. Isaan kana sirriitti examine godha. Inni lammaffaa branch of psychology keessa educational psychology kan jedhu arganna. Educational psychology kun immoo concerned with the application of psychological principles and theories in improving the educational process, including curriculum, teaching and administration of academic programs. So isaan kuni psychology principloota mataa isaa danda'e qaba, theorota qaba. So isaa sana theorota fi principloota psychology keessa jira sana gara barnootatti fiduudha jechuudha. Barnoota keessatti apply gochuudha jechuudha. So kaarikulamii haaraa keessatti ta'uu mala, adeemsa baruuf barsiisuu keessatti ta'uu mala, isaa san keessatti principloota psychology sana sirna baruu fi yookaan sirna baruuf barsiisuu yookaan sirna barnootaa kana improve gochuudhaaf principloota sana fayyadamu jechuudha. Principloota psychology sana jechuudha. So and the administration of academic programs, which means salphumatti principloota psychology keessa jira sana gara dirree barnootatti fidu jechuudha. Barnoota sana improve akka nuuf godhuuf. So inni sadaffaan counseling psychology kan jedhudha. So egaan branches of psychology ilaalaa jirra. Sadaffaa irra geenyetiin kan jiru yoo ta'u innis counseling psychology. Inni immoo it helps individuals with less severe problems than those treated by clinical psychologists. Clinical psychologists ta'an warra yaalaman osoo hin taane as keessatti kan yaalamanii
Probleemota xixiqqoo warra qaban jechuudha. Less severe problems. Probleemota xixiqqoo salphumatti furamuu danda'an warreen qaban. Isaanis maaliin yaalamu jechuudha. Counseling psychologistootaan yaalamu jechuudha. So counseling psychologistoonni kun maal godhu? Assists people on issues of personal adjustment. Gaafa namni tokko ofiisaa akka adjust godhu akka of sirreessuuf yookaan improve akka of godhuuf deeggarsa yookaan ni deeggaru. Vocational and career planning. Akkasumallee namni tokko gaafa gara addunyaa kanatti dhufu kennaa mataa isaa danda'e qaba. Maal akka ta'u barbaadu qaba. Isa sana barbaadanii akka argataniif ni deeggaru jechuudha. Counseling psychologistoonni family life maatii tokko keessatti walitti bu'iinsi illee jiraachuu mala. Isaan sana fix akka godhaniif ni deeggaru. And may work in schools. Mana barnootaa keessatti hojjechuu danda'u. Hospitals akkasumallee clinics or office. So iddoolee kanatti hojjechuu danda'u counseling psychologistoonni kun. Next, personality psychology. Personality psychology kun immoo it focuses on the relatively enduring traits and characteristics of individuals. Inni kun amala nama tokkoo fi akkasumallee amala namni suni yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u. Enduring traits. Osoo jijjiiramin amala yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u kan qaba jechuudha namni kamiyyuu. So isa sana irratti focus kan godhanidha. Study topics such as self-concept. Self-concept in a sense ilaalcha nuyi mataa keenyaaf qabnu jechuudha self-conceptiin. Yaada gaarii ofii qabna moo? Yaada gadhee ofii qabna moo? Like ilaalchin mataa kiyyaaf qabu self-conceptidha jechuudha. Aggression gaafa inni immoo jibbiinsa nuti qabnu jechuudha. So namoota birootiif ta'uu danda'a, waan biraatiif illee ta'uu danda'a jibbiinsa nuti qabnu akkasumallee moral development jenna. So moral development gaafa inni immoo wantoota gaarii fi badaa ta'an kan itti adda baasnu jechuudha. So isaan kanarratti kan focus godhudha personality psychology. So personality psychologists studies individual differences in personality and their effect on behavior. Akkasumallee maal qo'atu garaagarummaa namoota personality isaaniitiin namoonni garaagarummaa qabu akkasumallee garaagarummaa sun immoo behavior isaan irratti effect akkamii qaba kan jedhu sirriitti qo'atu. Industrial or organizational psychology kan jennullee ni jira. Innis immoo focus isaa studies human behavior in the workplace. Iddoo hojiitti amaloota namaa kan qo'atudha. And how behavior affects production. Akkasumallee amalli namaa sun production keenya affect gochuu danda'a. So akkamittiin production keenya affect akka gochuu danda'u kan itti identify goonu jechuudha. So industrial psychology isa kana kan qo'atu. It applies psychological principles in industries and organizations to increase the productivity of that organization. Innis kunis maal godha akkuma educational psychology akkuma dubbannee turre principleota psychology keessa jiran garamitti fidaa gara organizationitti fideet maal dabaluudhaaf productivity dabaluudhaaf jechuudha. Productivity organizationii sana dabaluudhaaf principleota psychology waan keessa jiran hedduutu jiru isaasan ni fayyadamu jechuudha. So the next one is social psychology kan jennudha. Social psychology kun immoo it studies the role of social forces in governing individual behavior. So humnoonni social keessa jiran ni jiru yookaan behavior socialii akka waliigalaatti sun akkamittiin amala nama dhuunfaa tokko determine akka gochuu danda'u kan inni qo'atu jechuudha. So it examines the ways in which the pattern of a person's feeling, thinking and acting is affected by others. Inni kunis like feeling namoota yookaan ilaalchi namoota akkasumallee gochi nama tokko akkamitti kan namoota birootiin akka determine ta'u akkamitti akka dhiibbaan irra ga'uu danda'u kan sirriitti qo'atan jechuudha. Social psychology humni soshaalii yookaan behavior soshaalii keessa jiru akkamitti kan nama dhuunfaa tokko determine gochuu akka danda'u gadi fageenyaan qo'atu. It deals with people's social interactions, relationships, social perception and attitudes. So isaan kanarratti baay'inaan xiyyeeffatu jechuudha. Walitti dhufeenya soshaalii
akkasumallee social perception and attitude kanarratti ilaalcha irratti sirriitti kan qo'atanidha jechuudha. So kan biraa cross cultural psychology kan jedhu ta'a. Cross cultural psychology kun immoo examine the role of the culture in understanding behavior, thoughts and emotions. So gahee culturein amala akkasumallee ilaalcha fi emotionii namootaa barbaaduu keessatti gahee inni qabu kan qo'atanidha jechuudha. Hubachuu keessatti gahee culturein qabu kan qo'atanidha. It compares the nature of psychological process in different cultures with a special interest in whether or not psychological phenomena are universal or culture specific. So inni kan biraa forensic psychology kan jennudha. Forensic psychology applies psychological principles to improve the legal system. Inni kun immoo seera keessatti jechuudha. Seera keessatti psychological principles fayyadamuudha. So innis legal system sana improve gochuudhaaf kan itti fayyadamnu like police testimony etc. Forensic kun psychological principle gara seera keessatti sirna seera keessatti fayyadamuudha. Inni kan biraa health psychology. Health psychology applies psychological principles to the prevention and treatment of physical illness and diseases. Asirratti waan isin hubachuu qabdanii health psychology kun psychological principle kan apply godhu maal treat gochuudhaaf physical disease dhalaalin asirratti physical illness and disease. When we come to clinical psychology garagarummaa isaanii asirratti waan isin hubachuu qabdanii clinical psychology is a field that applies psychological principles to the prevention, diagnosis and treatment of psychological disorders. Asirratti nichi kuni clinical psychology psychological disorder yookaan disorderii psychology wajjin wal qabatanidha. Garuu health psychology bira gaafa dhufne immoo kan physically kan qaamate jechuudha. Physical illness fi disease. Garagarummaa isaanii isa kanarratti psychological disorder asitti immoo physical disease or illness jechuudha. So isa kanarratti qo'atu. So branches of psychology asumarratti xumurraa kan biraa kan laallu immoo research methods in psychology kan jedhu kana ta'a. So termoota ijoo jalqaba irratti osoo laallee bareeda. Research in mind, research is a scientific method of gathering and testifying data by applying different methods and making conclusion and prediction of the phenomenon. So research jechuun jalqaba phenomenon ta'e tokko irratti yookaan waan tokko irratti methodii scientific methodii fayyadamnee data funaannee booda sana immoo testify goonaa methodoota garagaraa fayyadamuudhaan jechuudha. Sana booda achirraa waan arganne sana immoo conclude goonaa akkasumas predict goonaa jechuudha. Yaada xumuraa lafa keenya akkasumas predictionii kan itti lafa keenyu research jennee waamuu dandeenya gabaabsinee. Theory kan jedhu kun immoo theory is a statement which is generalized from scientific study and which explains the relationship among variables. Theory kun immoo walitti dhufeenya variableota kan agarsiisu innis kan research hojjennu tokkorraa scientific study goone tokkorraa waan tokko qo'annee generalize kan ta'e jechuudha. Laal statement which is generalized kan ta'e from scientific study waan tokko ega qo'annee booda achirraa argannoo keenya waan generalize goone kan itti lafa keenyu and which explains the relationship among variables. Innis immoo hariiroo variableota kan agarsiisu jechuudha. It is an integrated set of principles helpful to organize, explain and predict events. Theory kunis immoo maaliif nu gargaara? Eventoota organize akka goonu, akka explain goonu, akkasumallee predict akka goonuuf nu gargaara jechuudha, akka tilmaamnuuf. So pointiin inni biraa hypothesis kan jedhu kana jechuudha. Hypothesisin kun maanni look at this is any statement or assumption that serves as a possible
but tentative explanation of certain observation. Observation tokkoo fi statement nuyi lafa keenyu jechuudha. Inni kun kan yeroodhaaf turuu danda'u malee jalqabumayyuu deebi'ee kana teesti ta'uu danda'udha. Hypothesisiin jalqaba prediction tokko observation tokko irratti prediction tokko lafa hin keenya. So inni suni yeroodhaaf kan turu qofaadha. Akkasumallee irra deebi'amee gana teest kan godhamudha. It is an educated guess that can be tested. Irra deebi'ee ni qoratama jechuudha. Hypothesisiin kun yeroo muraasaaf qofa kan turudha. So it is a statement of cause and effect relationship. Cause and effect relationship kan agarsiisu jechuudha. It is useful to guide study. Qorannoo keenya san sirriitti guide nu godha jechuudha. Qorannoo keenya gara fuulduraatti taasisuuf jirru sana guide kan gochuu danda'udha. Maaltu hypothesisiin. Inni kan biraa variable maani. Variables are constructs that vary or change. Kan jijjiiramuu danda'an jechuudha. Construct that vary. Dhaabbataa miti jechuudha value isaa kan jijjiiramuu danda'udha variable. There are two events or constructs. The variation of one construct may be followed by the variation of another construct. Kana jechuun maal jechuun barbaade isinitti fakkaata variablein amalli isaa yookaan value isaa kan jijjiiramu jennee jirra. So innichi sun immoo jijjiiramuudhaaf waan biraa irratti kan hundaa'u akkasumas immoo ofiisaatii variable wanti biraa akka jijjiiramu taasisu. Variable gosa lama jira. Inni tokko variable biraa akka jijjiiramu kan dhiibbaa uumuu fi inni kan biraa immoo variable biraatiin dhiibbaan irra ga'ee akka jijjiiramu kan ta'u jechuudha. So variable bifa kanaan hubachuu qabdu. So independent fi dependent variable jechuudha shortly. Inni kan biraa population. Population is a group of subjects or universe under study. Qo'annoo keenya san jalatti subjectota jiranii jechuudha guutuu isaanii. For example, children under 5 years, daa'imman umurii waggaa 5 gadi. Primary school children is Damason. Isaan kun population nuuf ta'u jechuudha. Sampling immoo selected portion of a population jennee ibsuu ni dandeenya. Population keessaa party cittee baate wayite jechuudha. Is a small portion of a population that is expected to be representative of the population or universe. Amma daa'imman umurii waggaa 5 gadi populationii keenya osoo nu ta'anii qo'annoo keenya taasisuudhaaf jalqaba populationii filannaa populationii keenya amma daa'imman umurii waggaa 5 gadi yoo ta'an achi keessaa immoo daa'imman umurii waggaa 5 gadi hundarratti qorannoo taasisuu waan hin danda'amneef maaltu ta'a saampilii fudhatama jechuudha. Saampiliin raandamilis ta'uu danda'a. Siistama mataa isaa danda'een select ni godhama jechuudha. So of the population or universe sample is better required than population for different reasons. Sababoota garaagaraatiif saampiliin populationii caalaa barbaadama. Sababni isaas populationii guutuu qo'achuun ni ulfaata. Financialis ta'uu danda'a. Yeroon sun ga'uu dhiisuu danda'a. Deebisit immoo variableota tokko tokko irratti populationii guutuu fayyadamuun ni ulfaata. Yeroo san saampiliin dirqama. Fakkeenyaaf qorannoo dhiigaa gaafa fudhanne baay'inni dhiigaa qaama keenya guutuu keessatti argamu populationiidha. Achi keessa immoo paartiin xiqqoo ishee fudhatamtu saampiliidha. So populationii guutuu qo'anna osoo jennee dhiiga qaama namaa keessa jiru guutuu isaa fudhannee namni sun lubbuudhaan jiraachuu hin danda'u jechuudha. So bakki akkasitti illee dirqama saampilii fudhatamuu qaba. So inni kan biraa scientific method maal? Scientific method is a process of testing ideas through systematic observation, experimentation, and statistical analysis. So metodoota kana fayyadamnee adeemsi nuti waan tokko testitti goonu yaada tokko testitti goonu maalinni scientific methodidha. Maal fayyadamnaa? Systematic observation fayyadamnaa, experimentation fayyadamnaa, yaalii fayyadamna jechuudha. Statistical analysis
data keenya sana statically analyze kan itti goonu sun scientific method dha jechuudha. So theory is an integrated set of principles about observed facts that is intended to describe and explain some aspects of experience. So hypothesis is a tentative proportion jalqabas dubbanne jirra, tentative proportion about the relationship between two or more variable or phenomenon. Tentative proposition dha jechuudha hypothesis. Fakkeenyaaf males have high self confidence in making decisions than females. Inni kun tentative proposition ta'uu danda'a jechuudha. So inni kun dhumarratti jijjiiramuu danda'a. Jalqaba prediction keenya akka hypothesis itti nu fayyada. Guide nu godha study keenya gara fuulduraatiif malee tentative dha. Argannoon biraa gaafa argame inni kun jijjiiramuu danda'a yookaan immoo namni kun mirkanaa'uu danda'a jechuudha test ta'ee booda. So major types of research methods. As keessatti major types of research method gosa sadiitu jira jechuudha. Ijoo warri ta'an descriptive research method yookaan qo'annoolee adeemsa qo'annoo yookaan metodoota meeqa jira jechuudha. Sadii inni tokko descriptive research, correlational research, experimental research maal akka ta'an immoo tokko tokko wajjin ilaalla. So descriptive research kuni descriptive research methods. In this type of research, the researcher simply records what she or he has systematically observed. Innis kan of keessaa qabu descriptive research kuni directly wantuma argine tokko record goone kan keenyu jechuudha. Yookaan barreessinees ta'uu danda'a. Wantuma argine observe goone kan record goone keenyudha. It include naturalistic observation, case studies and surveys. Isaan kan of jalaa qaba naturalistic observation, case studies and surveys. Isa kana tokko tokko waan laallufu ammaan akka descriptive research jala jiru qabachuu qabdu. Inni lammaffaa correlational research kan jennudha. Is a research asitti adda citteerti. Is a research jechuun barbaadde method that measures the relationship between two or more variables. Inni kun immoo researchii hariiroo vaariyabiloota lamaa fi lamaa olii ta'e gidduu kan qo'atu jechuudha. So inni sadaffaa experimental research. Experimental research kana keessatti immoo it is a research method that allows researchers to study the cause and effect relationship between variables. Inni kunis immoo as keessatti researcheroonni maal godhu cause and effect kan itti qo'atan jechuudha. Kamtu kamirratti dhiibbaa geessisa? Cause and effect qo'atu jechuudha. Descriptive keessatti akkasumatti waan argine tokko record kan goonu jechuudha. Correlation kana keessatti immoo relation variabiloota gidduu jiru adda baasu qofa jechuudha. Positive relation dhammoo negative relation. Isarraa kan hafe cause and effect waan akkasii wanti qo'annu jiru as keessatti immoo cause and effect kan qo'annu experimental keessatti. So very nice. So amma immoo detailidhaan kan laallu ta'a. Descriptive research wantoota kana akka of jalaa qabu jalqaba dubbannee turre. Naturalistic observation, case study fi survey kan akka of jalaa qabu dubbanne turre. Naturalistic observation kuni a researcher engages in careful observation of behavior without intervening directly with the subjects. So inni kuni ilaalu qofaan jechuudha. Careful observation of behavior without intervening directly with the subject. Waan qo'annu san keessa directly osoo keessan isseeniin amaluma agarsiisu ilaaluudhaan kan taasifamu jechuudha. A research method in which various aspects of behavior carefully observed in the setting where such behavior naturally occurs. So it allows researchers to study behavior under conditions that are less artificial than in experiment. So as keessatti artificially wanti baay'ee fayyadamnu hin jiru jechuudha. Directly nature uumasaa sana careful observationiidhaan kan itti qo'annu jechuudha. So inni kan biraa case study kana keessatti immoo
an in-depth investigation of an individual subject. Gadi fageenyaan waa'ee nama dhuunfaa tokko yookaan waa'ee subject tokko qo'achuu jechuudha. Is an intensive study of a person or a group. Groups ta'uu danda'a, persons ta'uu danda'a, waa'ee subject sana gadi fageenyaan kan itti qo'annudha. Most case studies compile long-term observation with diaries, tests and interviews. Isaan kana fayyadamnee test fayyadamnee interview diaries kana fayyadamnee maal goona long term observation illee gochuu kan itti dandeenyu jechuudha. So case study isa kana inni sadaffaa survey jechuudha. Surveying kun use questionnaires or interviews to gather information about specific aspects of participants' background and behavior. So maal fayyadama questionnaire yookaan gaaffilee adda addaa yookaan akkasumallee interview fa'aa fayyadama jechuudha. One of the most practical ways to gather data on the attitudes, beliefs and experience of large numbers of people is through survey. So most of the time dataalee kanneen akka attitude, belief fi ilaalcha namootaa jechuudha yookaan amantaa namootaa experience fi wantoota kana fakkaatan argachuudhaaf yeroo baay'ee daataan nuti fayyadamnu siistemii nuti fayyadamnu sarveedha jechuudha. Isa kanarratti sirriitti nu fayyada. So inni kan biraa correlation jechuudha. Research method sadi jireenya descriptive ilaalleerra amma correlation ilaalle isa lammaffaadha. Correlation kun immoo studying the relationship between two variables such as between weight and height, chewing chart and score, agent academic achievement. Inni kun hariiroo variabiloota lama gidduu jiru kan qo'atu jechuudha. Hariiroo sun positiividha moo negatiividha? Isarraa kan hafe dhiibbaan inni tokko isa tokkorraan ga'uun agarsiisu jechuudha. Chewing chart fi scoring hariiroo ni qabaayi jedha malee inni tokko isa tokkorraan dhiibbaa ni ga'a hin jedhu. Ammas weightii fi heightiin hariiroo ni qabu. So weightii fi heightiin akkasumallee umurii fi academic achievementiin hariiroo ni qabu. Hariiroo isaanii maal positive moo negative? Isarraa kan hafe wanni biraa wanti inni kaa'amu jiru jechuudha. The correlation coefficient is numerical index of the degree of relationship between two variables. A correlation coefficient indicates the direction agarsiisa jechuudha. Correlation coefficient indicates direction, positive or negative of the relationship. How strongly the two variables are related? Strongly related or strongly related or not kan jedhu kana qoota jechuudha. Hariiroo isaanii cimaadha yookaan weakidha jedhee lafa kaa'a. Positive correlation indicates that positive correlation maal agarsiisa? Indicates that two variables co-vary in the same direction. Negative correlation immoo indicates that two variables co-vary in the opposite direction. Negative relation isaanii directionii faallaa ta'e jedhanii agarsiisu. Positive immoo relation isaanii the same direction jechuudha. Direction tokko positive gaafa ta'e relation isaanii. So positive correlation hariiroo isaanii positiveidha yookaan the same directionidha. Negative gaafa ta'e immoo hariiroo isaanii yookaan direction isaanii negative correlationidha jechuudha. Negative direction jechuudha. The size of the coefficient indicates the strength of an association between two variables. The coefficient can vary between 0 and 1 if positive or between 0 and 1 if negative. So a coefficient near 0 indicates no relationship between the variables. Kanaafuu coefficient nuti argannu suni gara econometrics waan singeessuuf coefficient nuti argannu suni gara 0 tti gaafa siqee maal ni jenna? Hariiroo variabiloota san gidduu hariiroo hin jiru jechuudha yookaan hariiroo hin qabanii variabiloonni suni. Inni sadaffaan experimental method jechuudha. Descriptive correlation fi experimental jennee qoqqoodne turre. Kanaafiyyuu experimental method kana ilaalla. Experimental method allows researchers to detect cause and effect relationship. As keessatti immoo cause fi effect isaa kan itti qo'annu jechuudha experimental kana keessatti. Hariiroo cause and effect ankaroolii keessatti hin qo'annu ture. The investigator manipulates a variable under carefully controlled conditions.
and observes whether any changes occur in a second variable as a result. Kanaafuu variabloota qo'annu sana control goona jechuudha. So iddoo tokko keenya dhiibbaaleen biraa akka irra hin geenye kan nuti baruu barbaanne san qofa waliin madaalchisna jechuudha. So variablee sun control ta'uu qabu. Harka keenya keessa jiraachuu danda'u qabu jechuudha. So intervention ni jira jechuudha experimental method keessatti. There are two types of variables, independent and dependent. Independent jechuun variable biraa akka jijjiiramuuf kan dhiibbarraan geessisoo ta'u, dependent immoo value isaa yookaan behavior isaa variable biraatiin kan determine ta'u jechuudha. So sababa variable biraatiif jijjiirama jechuudha dependent variable kun. The independent variable is a condition or event that an experimenter varies in order to see its impact on another variable. So dependent variable variable biraarraan ga'uu kan danda'u jechuudha. Impact isaa variable biraarratti kan mul'atu. The dependent variable is the variable that is thought to be affected by manipulation of the independent variable. So asitti akka argaarru independent variable dhaan determine ta'a jechuudha yookaan dhiibbaan irra ga'a affected ta'a jechuudha. Example tokko fudhannee ilaallee the number of hours you study affects your performance on exam. Dheerinni yookaan baay'inni sa'aatii ati dubbistu qorumsa kee irratti perform gochuudhaaf yookaan performance qorumsa kee irratti dhiibbaa qaba. Exam performance kuni dependent variable dha. Maaliidhaan determine ta'aa jira? Hours of study dhaan determine ta'aa jira jechuudha. So inni kun dependent variable dha jechuudha. The effect of watching balanced TV program on children behavior. TVwwan violence ta'an yookaan sirriin taane daawwachuun amala daa'immanii irratti dhiibbaa inni geessisu yookaan effektii inni geessisu. Gaafa ilaallu asitti amma watching violence TV kuni independent variable yoo ta'u jijjiiramuun immoo yookaan amalli daa'immanii kuni dependent variable ta'a jechuudha. So an experiment, the investigator typically assembles two groups of subjects who are treated differently with regard to the independent variable. These two groups are referred to as the experimental group and the control group. Jalqaba experimental research kana keessatti maaltu ta'a? Researcherii sun group sana group iddoo lamatti qooda jechuudha. So inni tokko researchii kan irratti taasifamuu fi experimental group fi yaaliin kan irratti taasifamuu fi control group dha jechuudha. Control group kun immoo wanti tokko ittiin dabalamu akkuma jalqabaatti keep constant goone qabna jechuudha. So jijjiiramni tokko irree kan irratti hin taane jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba giruuppii tokko jiru ture. Giruuppii sana keessaa paartii muraasa wayii yaalii irratti taasisuudhaaf paartii muraasa wayii immoo akkasumatti akka turu taasisne jechuudha. Sababni isaas egaa yaaliin irratti ta'ee booda jijjiirama gidduu isaanii jiru ilaaluudhaaf waan ta'eef jechuudha. So the experimental grouping kuni consists of the subjects who receive some special treatment. Treatment wayii irratti taasisne jechuudha. In regard to the independent variable. Control grouping kun immoo consists of similar subjects who do not receive the special treatment given to the experimental group. Isaan kun akkuma jalqabaatti turu jechuudha. Sababni isaas garaagarummaa warri yaaliin irratti taasifame kunii fi yaaliin irratti hin taasifamne qaban hubachuuf waan ta'eef isa tokko irratti yaalii taasisna, isa tokko immoo akkuma jalqabaatti tursiisna. So steps of scientific research kan jedhan jira. Scientific research keessatti steepota jiran laalla jechuudha. Amma immoo step 1 in defining the problem sana observe gochuu jechuudha. Maal irratti akka qo'annoo taasisnu yookaan immoo problemii naannoo keenya jiru notice gochuu jechuudha. It is noticing that something attention catching in the surrounding for which one would like to have an explanation. Problemii kamiif explanation kennuudhaaf deemna. Jalqaba problemicha beekuu jechuudha. So problem naannoo keenyatti argamu hubachuu jechuudha.
Step lammaffaa formulating the hypothesis. Hypothesis maal akka ta'e jalqaba laallee turre. So hypothesis formulate gochuu jechuudha. Propositionii yeroo xiqqoodhumaaf turu yookaan statementii yeroo muraasaaf turu waa'ee problemii sanii formulate goonaa jechuudha. After having an observation on surroundings or perceiving the problemicha sana hubanneerraa arganneerraa, so you might form an educated guess about the explanation for your observations, putting it into the form of a statement that can be tested in some way. Asirratti wanni sun hubachuu qabdanii qorannoon hin gaggeeffamne jechuudha. Osoo qorannoon hin gaggeeffamiin statementii tokko lafa keenya waa'ee problem sanaa. Inni sun gara fuulduraatti tested ta'a jechuudha. Ganaa qoratama jechuudha. So isa sana jechuudha hypothesisiin. Step 3 immoo testing the hypothesis. Look, akkuma jalqabaa hypothesisii lafa keenya sana immoo asitti test goona jechuudha. So testing the hypothesis. At this step, the researcher employs appropriate research methods and collects ample data or information to accept or reject the proposed statement. Jalqaba hypothesisii lafa keenya wanti tokko akka inni predict goone irra jechuudha. So isa sana immoo eega qo'anneen booda step kanarratti test goona jechuudha. So eega test goone booda innichi sun yoo sirrii ta'e yookaan qorannoo keenya wajjin yoo match godhe accept goone yoo ta'u baate immoo reject the proposed statement jechuudha. Statement sunis maalni hypothesis sana jechuudha. Step 4 keenya immoo drawing conclusion. Inni kun immoo qorannoo kee arganne keenya irraa conclusion yookaan final result sana lafa kaa'u jechuudha. This is the step in which the researcher attempts to make generalization lafa kaa'u jechuudha, or draw implication from test relationship test goone sana irraa waan arganne sana immoo maal goona conclusion lafa keenya jechuudha. Draw implication. Step 5 in reporting results. At this point, the researcher would want to write up exactly what he did, what she or he did, at the same time what she or he found. Step kanarratti immoo waan arganne sana yeroo itti namootatti himnu jechuudha. Argannoo keenya maal hojjannee, maal irratti hojjannee, akkamitti hojjannee, maal arganne, wantoota jedhan kana kan itti namootaaf report goonu jechuudha. Sababni isaas riisarchii keenya sana namoonni biraallee waa fayyadamaniifi. So that's it. Egaan barnoonni keenyarraa asumarratti dhaabbataa chapter 1 xumurree jirra jechuudha. Kana booda immoo gaafilee muraasa wayii chapter 1 keessaa ni hojjannaa. Akkasumallee chapter 2 chapter 2 kan wajjin laallu ta'a. So channel kana subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, like hirmaannaan keessan more daballee sirriitti akka hojjennu waan nu deeggaruuf hirmaannaa keessa sirriitti nutti agarsiisaa isiniin jedhaa. Nagaan nuuf tura.